Marii araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo biyya Taanzaaniyaa magaalaa Daarussalaam Zanzibar keessatti mariin torban tokko oliif geggeeffamaa kan ture. Milkii malee mariin tun xumuramuun dhugaa dubbachuuf hedduu kan nama gaddisiisu. Shirri araara kana keessa jiru hedduu akka araara hin feene kan nama agarsiisu. Dhugaa dubbachuuf mootummaan araara kanas seenee hedduu uummanni keenya akka abbaa kibbaan naannoo Oromiyaa hunda keessaa gammadee ture. Gammachuun uummata keenyaa kun akka fiixan baane kan goosise humna mootummaatti yookaan mootummaa harka keessaa qaba. Akka inni hin milkooyne kan goosisaa jiru. Maaliif yoo jettan osoo mariin tun deemaa jirtu, osoo mariin tun geggeeffamaa jirtu, harka tokkoon waraana labsanii waraana irrabbanaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo ta duraanii caalatti amma wallahaa akka jiru kama wajjii dhagahaa turre san dhiyeenna kana guutuu waraana bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa walla'u ture. Garuu mariin kun marii nagaa jedhanii Taanzaaniyaa magaalaa Zanzibar keessatti Daarussalaam keessatti mariin geggeeffamuu jiru. Harka kaanii wallahaa, harka kaaniin ammoo harka kaanii waraana labsaa, harka kaanii mariin deemuun ni fudhatama. Duraanuu akkaan hin fudhatamne, duraanuu shakkii keessa jira. Uummanni keenya dhugaa dararama gama lamaanii keessatti hangi jedhee hafee jira. Gama lamaan keessatti gama kaaniin waraana kana oofu jirus mootummaanis waraanuma uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromootis kama Oromooti. Hundinuu jidduu tanatti kan miidhamaa jirus uummatuma isaa, uummatuma keenya, haadha abbaa keenya akkasuma obboleettii keenya hundi keessatti dararamu jiru. Isaan kana dhugaa dubbachuuf dararaan uummata keenyaa maqaa siyaasaatiin, maqaa waraana kanaatiin jidduu tan akka miidhame uummanni keenya waan isaa baqabuu miti. Kun saamamee, kun keeraariyamee, kun maal ta'ee, kun ajjeefamee, haati ilmaan maali wanni uummanni keenya gartee hin keessummeessin naannoo kam irrattu hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi mariin dhiyeenna kana yeroo lammaffaaf deebitee mariin tun geggeeffamte kan uummata hunda lafa kakaasee hedduu takka gammachiise. Uummata kiyyaa wanna gammachuun tana fiixa hin baasin ka fiixan baane gammachuun tun kan milkaa'in araara tokko maletti addaan bahan jechuun hedduu kan nama gaddisiisu. Mootummaan ammallee dhugaa dubbachuu fi shira xaxaa jira. Shira xaxuun isaa waan abaa'uun fedhu, waan abaa'uun gartee uummanni bilisummaa Oromoo waan uummata isaatiif malu, waan uummata isaatiif malu hunda ka barreessee tarreessee mootummaaf dhiyeesse. Mootummaan kana hunda kan fudhatu hin feene, ka afaan sobaatiif afaan mi'eeffateetiin achirra dhiyaate, ka namaa liqinfama hin taane dhugaa xumuramuu dhabuun isii hedduu kan nama yaachisu. Waan kana mootummaan duraanuu araara kana ka sobee galchu akka bara 2000 fi bara 2018 kaan abaa'oo hunda galchanii abaa'oon galte sun gartee tuun hidhamtee, tuun waraanatti oofamtee, tuunni sunki nyaachifamtee xollaa yootti akkasitti ajjeefamtee dhumatte. Sanqaletti yoo ka beeytan taate warri beeytanii beeytanii keessa deebiyyoo hordoftanii jiraatan. Akkuma baratanii afaan mi'eeffatee uummata gartee waraana galchee waraana kanaan hiikadhaa jee waraana kana hiikachiisee ka aangoota kan kennineef ka hiree takka hin qabne uummata raayyaa nagaatti deebisee uummata harkaan gartee harka duwwaa zeerotti hambisuu ka deemu. Dhugaa dubbachuuf uummata keenya nuu mootummaan kunis keenya, waraanni bilisummaa Oromootis keenya hundinuu gartee akkasuma buruksaanbee humna waraanaa keessa poolisni kan humna waraanaa keessa jiru akkasuma abaa'oo keessa obboleessummaan poolisii isaanii abaa'oo keessatti argamaa bee.
ummata keenya araarri hedduu waan gaariidha. Nagaa ummata keenyaatiif, salaamaa ummata keenyaatiin, bahanii galuu ummata keenyaatiif, nagaa ummata keenyaatisuudhaaf waan hedduu kan nama gammachiisu. Garuu wanni kun ammallee deebitee rifuu gadda ummata keenyaatiif deebi'uun hedduu nama qaanfachiisu. Oromoon araara waan xiqqoo tana araara buufachuu dhabee, marii takka godhachuu dhabee, uummanni afaan takka dubbatu, ummati saba takkaa, ummati biyya takkaa afaan takkaan marii takkaan waliigaltee dhabamee torbaanii olii fi mariin tun deemu jirtu guyyaa 10 olii yoo xiqqaate mariin tun ka deemu jirtu marii tana fixachuu dadhabee mootummaan ummata kanaan marii walii akka ummatuma isaatiif jedhee araara kana buusuu dadhabee mootummaan ilaa ammaatti araara kana dhaabee kan xumuranii araarri kun kan xumuramin akkasi dhiisee galu hedduu namatti dhagama. Ammallee kashiraan guutame jechuudha. Dhugaa kashiraan guutame. Maaliif jennaa yoo mootummaan ummata isaatiif yaade, ummata isaatiif gartee dararama ummata isaa ka yaadu taate, araarri kun akkaan bu'u dhugaa irra akka hundaa'e, murtii irra akka hundaa'e, seera irraa fi seeraaf heera irra akka hundaa'e, ka gartee uummanni hundi irratti hundaa'e akkasuma marii tan kan hin xumuramin mootummaa harka gartee kan xumuramin hafe jechuun dhugaa dubbachuu fi hedduu yaachisaadha. Garamii deemu jira, garamii akka deemu jiru kan nama malchiisu miti. Dhugaa mootummaan waan kana kashiraan guutame yaada araara mootummaa kanaa ka gartee araarri kun dhugaadhaan baranaa yeroo lammaffaadhaaf hin xumuramin kun shiraa fi duraanuu araara dhugaa hin feene sobaa fi akkasii isiniin jaa ummata kiyyaa. Garuu dhugaa dubbachuu fi ummata keenya naannoo Oromiyaa naannoo adda addaa keessatti ummata keenya kan maqaa waraana kanaatiin miidhamu jiru gammachuun isaaniitis fiixan baane akkasuma mootummaanis akka ummata isaatiin nagaa kennu barbaadutti hin jiru. Wallahi dhugaa dubbachuu fi araara kanarratti nama hedduutu hirmaate akkasuma Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa Igaadi akkasuma Keeniyaa fi Afrikaa keessallee hedduutu hirmaatee ture. Garuu hirmaannaa kanarratti akka jenii ka addunyaarra beekamee addunyaarra fudhatamee akkasitti mariin tun osoo bakkaan hin bahin fiixa osoo hin bahin xumura malee adda galan jechuun qaaniidha. Dhugaa dubbachuuf waan nama qaanfachiisa. Maali marii tana uummanni afaan takka dubbatu, uummanni saba takkaa, uummanni obboleeyyanii marii tana xumurachuu dadhabbiif xumuratee galuu dadhabbiif ka uummanni akkanatti irra hirmaatee seenaa dalaguudhaan nagaa gartee uummata isaa nagaa kennuudhaaf maaliif akka inni hin taane annaaf hin galle. Garuu dhugaa dubbachuu fi kana jechuun maaliin deddeemanii uummata dararraa ganaa maaliif yoo abaawoon bilisoomte yoo abaawoo yookaan gartee waraana dhaabdee mootummatti galtee sababa takkaan malee nama keessa deemanii nama ajjeesuuf namni waan hin jirre tan itti fakkaate taatus akka itti nama ajjeefnu agarru gaafas jechaa fakkaatti fakkaa. Nu saba keenya gartee hedduu jaalannaa hedduu kabajnaa dhugaa dubbachuu fi nu mootummaa sanis hedduu kabajnaa. Garuu yoo saba mootummaan saba keenyaaf hin quuqamne, yoo saba keenya gartee bira hin dhaabbanne, yoo furmaata takka uummata keenyaa hin kennine gartee furmaata uummata keenyaa irra jireetti uummata keenyaa waan uummanni fedhu yoo hin taane nu mootummaa jennee wanni mootummaa kana abdannu hin jirtu. Gama biraatiin ammoo mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo harka dhibbaan dhibbatti gartee harka dhibba keessaa dhibba mootummaan naa guuta jeellee wanni yaadulleen dogongora. Garuu harka dhibba keessaa yoo 75 mootummaan fudhatee abbaa aangooti. Gartee murtiin isaa harka jira, aangoon isaa harka jira, beekumsi wanni hundi isaa harka jira. Harka 75 kana fudhatee shuwaadhaan qabatamaan ka soba hin taane ka shira hin taane harki 25 suutumaan irra walii galanii fayyaalummaadhaaf yaaddo uummata keenyaa ofirra kaa'anii yoo kataan taate hedduu nama gammachiisa.
akkasuma harka 25 ammoo dhibbaan dhibbatti mootummaan gaafii uummata baa'oo fi yookaan gaafii uummata Oromoo ni deebisa jennee iyyaan deebi'uufillee wanni hin jiru. So kana ilaalcha keessa galee kana agartee itti yaadanii suutaan wajji mari'achuun hedduu barbaachisaadha. Garuu maal si fakkaataa isaan kun guutumaan guututti dubbii quubsaa dubbii fudhatama qabu irra dhaabbiin gartee uummata irra dhaabbiin gaafii abaawoon gaafate irra dhaabbatee deebisaa gahaa deebisee fudhatama gahaa fudhatee ka deebisu deebisee ka hambifatus waan hin hambifateef deebisaa kennee waa uummata jireetti uummata keenyaa laalee balansi godhee waan hunda adda baafatee mootummaan kun deebii abaawoo deebisuu hanqatuu isaa hedduu nama rifachiisa. Hedduu hanqinni gara mootummaan akka jirus agarree jirra. Hedduu kan nama yaachisu isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa dhugaa dubbachuu fi nuu naga feenaa nagayi gartee akka uummata keenyaa bu'uu feenaa nagayi yoo jiraate uummanni keenya nagaan bahee galaa. Amata 5 kana keessatti uummanni keenya yoo xiqqaate dararaa hedduu takka keessa ture. Dararaa hedduu keessummeessaa ture. Mootummaan kunis ka Oromooti yookaan ka Itoophiyaa ta'us yookaan ka Oromoo ta'us nama uummata kana keessaa bahe takka humni waraanaa kana guutuun uummata kana keessaa bahe. Uummata kiyya kabajamoo dhugaa dubbachuu fi uummanni obboleeyyanii akkanatti Oromoo keessaa walumatti dhukaasuu jechuun hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama yaachisaa. Waa hundaafuu kama waliin ilaallu ta'a. Like, share, subscribe nu gochaa nu qarqaaraa waan hundaaf isin jaalannaa uummata keenya nagani jaalannaa asumaan nu hordofaa isiniin jenna. Ciao isiniin jenna kabajamaa.